Nagaan fararri Waaqayyoo Gooftaa isiniif haa ta'u. Dhaggeeffattoota koo har'a kutaa 10ffaa bara dhumaa waliin ilaalla. Kutaa darbe keessatti yeroo gidiraa isa guddaa iddoo lamatti hirree, gidiraan inni guddaan inni jalqabaa bara waggaa 7 sana keessaa yookaan sabaan nyaamsu baay'ee Daani'el torban 70ffaa Daani'el inni dhumaa waggoota 7 jennee waggoota 7 sana keessaatii waggaa 3 walakkaan yeroo masiichi soba nama goyyomsee Kiristoosiin fakkaatee dhufudha. Yeroo inni Kiristoosiin of fakkeessee afaan tolee Israa'elii wajjin kakuu galee saba addunyaa kanaa goyyomsee yeroo inni itti bitu enne gidiraa waggaa 7 isa gara dhumaa ji'a 42 yookaan guyyaa 100 guyyaa 1260 yookaan bara tokko bara lama walakkaa inni wangeelii jedhu sun yeroo gidiraa inni hamaan iddoo kana jira jechuudha. Waggaa 7 yeroo lamatti irruu isa dhumaa walakkaa isa dhumaa sadii walakkaa wuddee isa ta'uu ilaallee tokkoffaan aarsaa Waaqayyoof dhiyaatu hambisa jennee yeroo sanaa namoota mallattoon fudhanne sana hin ajjeesa jennee sadaffaan ja'a 66 hojiirra oolcha jennee egaa bineensichi warra mallatteeffate kana kan isaa godhatee lakkoofsatti godhata akkuma jenne sana Waaqayyo immoo kan isaatti lakkoofsa godheera. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 7 irratti warri mallatteeffaman 144,000 jedhee caafamee jira. Har'a waa'ee isaanii ilaalla jechuudha. Egaa bara gidiraa isa guddaa kana keessaa waldaan ol butamteetti waan ta'eef namni tajaajilu hin jiru, sabni tajaajilamus hin jiru. Waldaan ammaa hin jiru. Manni qulqullummaa Israa'el keessatti dhaabata. Isa immoo masii sobaa tollitee xureessa bara kana keessa. Inni jibbisiisaan iddoo aarsaa dhaabatee yeroo argitan jedhee gooftaan Yesuus. Daani'el akkuma jedhee gooftaan Yesuus jedheera. Inni jibbisiisaan sun mana qulqullummaa tolgalee xureessa. Taa'umsa keessa dhaabbata. Ani Waaqa jedha. Gaanfi xinnoon gidduudhaa baatu Waaqayyoon arrabsa. Ani Waaqa ofiin jedha waan ta'eef. Gaanfittiin isheen hunduma cabsitee dhumarratti baate sun afaan qabdi gaanfittiin. Afaan dubbii gurguddaa dubbatte. Dubbii gurguddaan isheen dubbattu Waaqayyoon arrabsiti. Waaqayyoon arrabsu jechuun ani Waaqa jechuudha. Egaa yeroo sana keessatti bineensichi ofuma ani Waaqa jedha. Mootiin sun jechuudha. Ani Masiihiidha. Ani Kiristoosi. Ana gadarraa huntuun jiru jedheetu dhufa waan ta'eef yeroo sana keessa wangeela lallabuudhaaf laayisensii kan qaban. Waaqayyo kan itti mal'atteesse chaappaa kan qaban qomoo Israa'el 12 keessaa 12,000 hundi isaanii. Kun mul'ata Yohaannis boqonnaa 7 irraa ilaalla jechuudha. Egaa akkaataa mul'ata Yohaannis boqonnaa 7 irra jiruun qomoo Israa'el keessaa kan mallatteeffaman qomoo Minaasee, qomoo Leewwii, qomoo Ruubeen, Niftaalem, Asheer, Yoosef, Gaad, Beniyaamiin, Shimi'oon, Yisaakor, Zaabiloon, Yihudaa gosa kanatu mallatteeffame jechuudha. Gosti as keessa hin jirre gosa lamadha. Isaanis gosa Daaniif gosa Efreemtu hin jiru. Maaliif jarri kun dhibanii ishee kana duraa ilaallaga? Gosti yeroo sana wangeela lallabu gosti Israa'el 12 kan jennu 12 gosa Israa'el akkuma ijoollee Yaaqoob 12 ta'an beekna. Garuu ijoolleen Yoosef lamaan Minaasee fi Efreem immoo gosatti lakkaa'amaniiru. Leewwiin kan Waaqayyoo waan ta'eef keessa hin jiru ture. Amma garuu Leewwiin jira. Han keessaa ba'an amma 2dha. Daanii fi Efreem. Yoosef immoo of danda'ee dhufee gale. Gosti Yoosef dhufee keessa galee, Minaaseen ofiisaa galee, Efreem immoo keessa hin jiru. Egaa warra mallatteeffaman kana keessaa jarri kun maaf dhiban sababa isaanii? Gosti Efreem karaa abbaa isaa Yoosefiin galeera. Yoosef qomoo mataa isaan qabu. Qomoon Yoosef Minaasee fi Efreem waan ta'eef Minaaseen of danda'ee gaafa galuu Efreem immoo abbaatti hirkatee keessa gale. Daan tasumayyuu keessa hin galle. Efreem maaliif of danda'ee galuu dadhabee gosa kana keessa? Warra mallatteeffamanii bara sana wangeela lallaban, warra bara gidiraa isa guddaa chaappaa Waaqayyoo qaban, warra mallatteeffaman
Lallabuun isaaniif qofaa kan eeyyamame bineensichi isaan miidhuu kan hin dandeenye sana keessa Efreem hin galle. Abbaa isaatti hirkatee gale. Maaliif yoo jettan Efreem iddoo baay'eetti waaqa tolfamaa waaqeffachaa turan. Gosti Efreemiif gosi Daan Israa'eloota keessaa warra waaqa tolfamaa waaqessuudhaan beekamanidha. Waaqa tolfamaa saba Israa'elitti warra fidedha. Yerobi'aam ilmi Nebaat yeroo aangoo qabatee jabbii Efreem keessas Daan keessas dhaqee dhaabee uummati yookaan sabni waaqayyoo akka itti sagadan godhe. Kanaaf bara dheeraa gosti Efreem waaqa tolfamaa waaqessaa ture waaqayyoo irraa adda ba'e. Hosee boqonnaa 4:17. Efreem hidhata waaqayyoolii tolfamanii ta'eeraa dhiisaa'edha. Efreem hidhata waaqayyoolii tolfamaa ta'eeraa isa dhiisaa'edha. Hoseen gaafa raaju. Kanaaf Efreem bara baay'ee waaqa tolfamaa waaqessaa ture. Waaqayyo duukaan turre waan ta'eef of danda'ee mallattaa'ee bara sana wangeela lallabu. Garuu karaa Yoosef Abbaasaa keessa immoo gosti isaa gadi dhufe. Gosti isaa keessa gale. Amma garuu guutummaatti kan hin jirre eenyu yoo jettanii gosa Daanidha. Gosti Daan sababoota baay'eedhaaf keessaa hambifame warra mallatteeffaman keessaa. Yeroo jalqabaa waaqa tolfamaa waaqeffachuu kan jalqaban gosa kanadha. Akkuma isiniin jedhee Yerobi'aam ilmi Nebaat yeroo mootummaa fudhate gosa Israa'el 10 cabsatee yeroo ba'e sanatti waaqa tolfamaa mana Miikaatii fudhatee isa ba'e sana Israa'eliif akka sagadaniif Daan yookaan Beetel keessa dhaabe jechuudha. Mootota isa duraa boqonnaa 12:28 yoo ilaaltan kanan argattu. Mootota isa duraa boqonnaa 12:28 Yerobi'aam ilmi Nebaat waaqa tolfama mana Miikaa jedhamu fudhatee gaafa haate dhaqee jabbii Beetel keessa dhaabeetu sabni Israa'el dhaqanii Yerusaalemitti akka isaan hin saganne asumatti jabbii akka waaqeffatan godhe jechuudha. Yeroo sanaa jalqabanii gosti Daan waaqayyo irraa caban, waaqayyo irraa adda ba'an, mana qulqullummaa dhiisan, ofuma isaanii waaqa tolfamaa hojjetatanii itti sagadaa turan. Kan biraa Yaaqoob yeroo ijoollee isaa eebbisu gosa Daaniin akka bofaa jedhee eebbisa. Maaliif Yaaqoob bofattiin jedhee laata? Uumama boqonnaa 49:17. Uumama boqonnaa 49:17. Akka bofaa karaa walakkaa ciisaa jedhe Daaniin. Bofti nama hidda. Bofti amtiidha. Waaqayyoon akka diinaatti ilaalama. Bofti seexanni bofa keessaan dhufee Addaamiif waan hin goyyomse. Kanaaf bofa maaf ittiin jedhe? Daaniin bofa ittiin jedha. Bofa karaa walakkaa ciisee nama hiddu. Kan biraan Dibooraan gaafa lolatti gosa hundumaa waamtee gosti Daan maaliif markaba biratti hafanii? Maaf iddoo namatti tolutti hafanii jette Daaniin. Markabni ittiin baqachuuf ilaata yookaan immoo ittiin bashannanuuf ilaata. Gosti kun markaba biratti hafan lola dhiisanii. Markaba biratti hafan. Abboota Firdii boqonnaa 5:17 jira. Karaa biraa gosti Daan maaliif hin mallatteeffamne isa jedhuuf Iyyuun yeroo waaqa tolfamaa diige. Yeroo waaqa tolfamaa diige, yeroo Izaabeliin ajjeese, yeroo ilmaan Ahaab hunduma isaanii fixee sanyii Ahaabiin lafarraa fixee Izaabeliin barbadeessee ajjeesee dhiiga ishee sareef kenneetu Daan bira gaafa ga'u. Waaqa warra Daan dhaqee diiguu dhiiseetu ofiisaa Iyyuun waaqa warra Daanitti sagadee deebi'e. Waaqa warra Daan waaqa jabbii Beetel keessa jiruuf sagadee Iyyuu cimaan sun. Iyyuu nama dibame sun. Iyyuu inni ijaa ba'uudhaan beekamu sun Daan keessaa waaqa tolfamaa barbadeessuu dadhabeetu dhaqee iddoo Daan itti sagade. Kanaaf Iyyuun garaa isaa guutuu waaqayyo faana hin deemne jedha. Argitaniitu? Kanaaf warri Daan kun akkamitti nama goyyomsu? Akkamitti waaqa tolfamaa jaallatu? Nama dibame iyyuu dogoggorsan jechuudha. Kanaaf sababoota kanaaf gosti Daan dhaqee mul'ata keessatti mallatteeffamuu dadhabe. Hin mallatteeffamne. Gosti kun waaqayyoof addan baane. Gosti kun yeroo sana ivaanjelistoota addunyaa kanarra faca'anii wangeela lallaban oomishuu hin danda'an jechuudha. Sababiin isaa isaan kun hin mallattoofne. Gosti kaan garuu 12,000 keessaa mallatteeffama. Warri 144,000 wangeela lallaban sun.
Egaa yeroo gidiraa isa guddaa sana keessa ija jabummaadhaan Kiristoosiin kan lallaban isaan kanadha. Gadi ba'anii wangeela kan lallaban addunyaa kanarra faca'anii isaan kanadha. Isaan kana seexanni miidhuu hin danda'u. Isaan kana bineensichi fiidhuu hin danda'u. Isaan kana 666 hin fudhatan isaan. Hin fudhatan. Sababiin isaa mallattoo qabu isaan hin miidhu. Akkanatti isaan hin miidhu. Hin beennu kana. Dhoksaansa kan Waaqayyooti. Nama hundumaa miidha isaan kana garuu miidhu. Mesiyaaqeef sadarraa Abedneegoon yeroo isaanitti siidaa Baabiloon keessatti mootichi fakkii dhaabeetti sagadaa jedhe sanatti hin sagannu jedhanii hafan keessa. Abiddi isaan keessa buusnaan abiddi isaan gubudite. Waaqayyo isaan oolche. Daani'eliin boolla leencaatii Waaqayyo oolche. Warra kanas Waaqayyo isaan oolche jechuudha. Akka dinqiitti Waaqayyo isaan oolcha wangeela waggaa 3 walakkaa lallabu yeroo gidiraa isa guddaa sana keessa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Jarri kun kan isin dhibu mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 irratti olaaltan dhaqanii Masiihicha duukaa tulluu Xiyoonitti argamanidha. Tokko tuun badiin keessaa. Gosti kun isaanii. Warri mallatteeffaman kun utuu tokkoon isaanii keessaan du'iin utuu keessaan qalamiin dhaqaniitu tulluu Xiyoon irratti argaman yeroo mootummaa waggaa 1000 Yesuus Kiristoos si'a lammaffaan waaqa lafa kanarratti waggaa 1000 miliineemiidhaan mu'uudhaaf dhufu sanatti warri kun fuuldura Waaqayyootti argamanii faarfatudha. Isaantu faarfata. Gadi isin ilaalla waa isaanii. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf jarri kun hafuurri hamaan sun humni hamaan sun warra kana miidhuu hin danda'u. Takkaayyuu isaan miidhuu hin danda'u. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Meegaa eenyummaa jara kanaan isinitti hima. Eenyummaa warra 144 maali isaan? Jarri kun maalidha? Tokkoffaan eenyummaan isaanii akka jedhe warra dubartoota bira ga'uudhaan of hin xureessinedha. Isaan takka warra hin ejjinedha. Isaan takka warra of hin xureessinedha. Bara namni xuraa'u keessan xuraa'an isaan. Bara namni gadhiisitti jiraatu kana dhaqee gadhiisitti jiraatan. Bara namni bineensaaf sagadu keessatti bineensaaf hin sagadan. Achitti taanee wal qabatee jira waan ta'eef qeerroo duudhaadha. Jarri kun qeerroo duudhaadha. Warra dubartoota bira ga'uuf hin xureessinedha. Ishee kana isin ibsuun barbaada. Kana jechuun hin fuune jechuun. Hisqeel boqonnaan 16 lakkoofsa 16. Waaqa tolfamaa waaqessuudhaan ejjitaniittu jedha. Waaqa tolfamaa waaqessuu ejja jedhee fudhata wangeelli keenya Ermiyaas Hisqeel kan isaan raajaa turan. Mukati jalatti hin ejjine hin jiru jedheetu dubbata saba Israa'el yeroo sana. Ejjummaa keetiif jedhee dubbata. Ejjummaa inni jedhu kun waaqa tolfamaa waaqessuu jechuudha. Mana waaqa tolfamaa gaafa waaqessu namni isa takkaa qalabatiidhaan kakuu galeef waaqa isaarraa adda ba'a. Dubartiin ejjitee qalabatii ishee yookaan immoo abbaa manaa ishee kaadde yookaan abbaa manaa ishee irraa galagalte kakuu ishee diigde kakuu ishee cabsite akkuma jedhamu. Namni Waaqayyoof takkaa waadaa galee, Yesuusiif takkaa waadaa galee, deebi'ee biyya lafaatti deebi'u, deebi'ee seexanaaf sagadu, deebi'ee immoo hafuura hamaadhaaf sagadu ejja jedhama. Kakuu diigeera. Kakuu abbaa manaa, kakuu haadha manaa, kakuu Yesuus Kiristoos dhirsa misirroodha. Waldattiin immoo mushurrittiidha. Ishee dhirsa misirroo eeggataa jirtu. Kaadhimmaadha. Kaadhimmaa kana dhiisee namni gara biraatti goru ejja jedhama. Ejjaaf waaqa tolfama waaqessuu wangeelli keenya wal bukkee lamaanuu kakuu diiganiiru waan ta'eedha. Kakuu cabsanii dhaqu waan ta'eedha. Kanaaf jarri kun qeerroo duudaadha. Jarri kun dubartoota bira ga'an of hin xureessine inni jedhu bara sana keessa siidaa mootichi dhaabuuf fakkii 666 bineensichi dhufee dhaabbateetti sagadaa jedhu sanaafi jarri kun sagadan. Jarri kun dhaqanii kufan isaaf. Kanaaf qulqullummaa isaanii eeggatanii warra dhaabatanidha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kan biraa warra lafa oolichi dhaqu hundumaatti isa duukaa bu'an. Bara sana keessa warra lafa oolichi dhaqu hundumaatti isa duukaa bu'an. Warra isarraa gargar hin baane. Sagalee isaarraa warra gargar hin baane. Wangeelarraa warra gargar hin baane. Yesuus irraa takkaa warra finkichi jedhee gargar hin baane. Sababiin isaa barri sun bara gowwoomsaa guddaan hojjetamudha. Raajii sobaa bineensichi lafa keessaa ba'u sun dinqii takkaa namni godhee hin beekne godha yeroo sana. Abiddallee amma waaqarraa buusutti ga'a jedhamti.
Abiddallee waaqarraa gadi buusa. Yeroo inni nama goyyomsuudhaaf miraakilii hojjetu, du'aa kaasu, caccabaa wal'aanu kunoo yeroo inni abidda waaqarraa gadi buusu ani waaqa raajii isa dhumaati jedhee sobee akkana inni bineensicha sagaduuf godhu sanaa yeroo sana keessa jarri kun dinqii arganii hin shawwadamani. Dinqii arganii waaqayyo irraan galagalan. Dhuguma jarri kun sirriidhaan jedhan. Amma nuti kan nu goyyomsu dinqiidha. Saba koo asumaan isinitti himu. Hannu goyyomsaa jiru dinqiidha baay'ee. Hannu goyyomsee waaqayyo irraa gargar nu baasu dinqii arguudha. Miraakilii argeeti namni kan inni waldaadhaa waldaatti dacha'u. Gama kanatti waan ta'eedha dinqii ta'e. Du'aa akka cabaatu wal'aaname. Maqaa namaa waama abaluu. Abaluun maqaa waa namaa waamaa jira. Abaluunni kun immoo kana gochaa jira. Dinqii ta'e gama sanatti. Dinqiidha bara sana kan ta'u gala. Raajii sobaan kun hamma ija namaa duratti abidda waaqarraa harcaasutti ga'a jedha wangeelii. Mul'ata Yohaannis boqonnaan 13 hamma abidda harcaasutti baay'ee kan isin dhibu. Fakkii bineensichaatti, footoo bineensichaatti lubbuu godhedha. Miraakiliin ni godhudha. Footoo bineensichaatti lubbuu godha. Footoo dubbachiisa bara sana. Suura dubbachiisa laa dinqii godhee harkarra kaaya. Ati waa'ee nama fayyuu yettaa'u. Waa'ee caccabaa wal'aanamoo jettuusi. Ganaa suura dubbachiisan immoo. Abiddatu nama ilaalu akka Eliyaasii waaqarraa buusanii. Bara sana hoo akkam goyyomnare. Har'ayyuu sobduu raajii sobduunoo wanti xinnoodhaan si goyyomsiti. Sobdee firaashaadhaan walitti hiitee nama fayyaa fiddee waldaa ga'ee ciibsitee har'uu si goyyomsiti. Birrii kaffaltee seexana ta'e iyyettee har'uu si goyyomsiti. Dinqii godhe jedhanii har'uu sobanii tiraakirii hojjetu. Gaafa sana immoo ija kee duratti fakkii nama godhee gaafa ni dubbachiisu. Gaafaan abidda waaqarraa gadi buusan immoo akkam taanaga. Akkam goyyomti biyyi lafaa gaafa sana. Kanaaf bara raajii sobduun sun ka'ee dinqii kana godhu warri mallatteeffaman kun warri 144 kun dinqii ilaalanii wangeelarraan godhan. Dinqii ilaalanii kun dhugaadha jedhanii duukaan bu'an. Takkaa waaqayyo irraa addan ba'an isaan. Warra gara hoolichi deemutti deemanidha isaan. Warra Yesuus duukaa adeeman isaan. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kan biraa jedhu sobni tokkollee afaan isaanii keessaa hin ba'u. Sobni tokko afaan isaanii keessaa hin ba'u. Sobni kan seexanaa waan ta'eef. Sobni kan seexanaa akka ta'e beekusa. Sobni afaan isaanii keessaa hin ba'u jara kana. Jarri kun baay'ee of eeggatanii warra jiraatanidha. Baay'ee of eeggatanii warra jiraatanidha. Soban dubbatan namatti. Soban haasa'an namatti. Waa'een sobaa afaan isaanii keessaa hin ba'u jara kana. Sobanii jiraachuudhaaf wangeela akka barbaadeen godhan. Jiraachuudhaaf har'a buluudhaaf jedhanii soban dubbatan. Soban gabaasan. Sobee kana godhan jedhe sobni afaan isaanii keessaa hin ba'u. Warra waaqayyo isaan mallatteessedha. Qulqulloota waaqayyo isaan mallatteessedha bara sana keessa. Ija jabummaadhaan billaa dura dhaabatanii warra lallabanidha. Du'a dura dhaabbatanii warra lallabanidha. Bara sana keessa soban dubbatan takkaa jiraachuu jedhanii. Barri sun bara namni jiraachuudhaaf 66 fudhatudha. Bituudhaaf gurguruudhaaf akkuma yeroo darbe kaase bituudhaaf gurguruudhaaf yeroo itti namni lakkoofsa kanaa ala hin hojjenne keessatti jarri kun jiraachuudhaaf jedhanii soban. Jiraachuu har'a buluuf jedhanii soban. Agabuu taa'u malee. Qullaa deemu malee. Hin soban. Sobanii hin jiraatan jedhu. Sobanii takkaan jiraatan. Sobni afaan isaanii keessaa immoo. Sobni kan seexanaati obboleessa koo. Sobni kan isa hamaa sanaati. Jiraachuuf har'a buluuf jetteen sobin. Sobni kan keenya miti. Han keenya dhugaadha. Dhugaan immoo Kiristoos. Karaa hundumaa jedhan dhumaa warra mudaa hin qabnedha. Tajaajila isaanii mudaa hin qabu. Ganda keessatti jireenyi isaanii mudaa hin qabu. Mana keessatti jireenyi isaanii mudaa hin qabu. Kiristoosii wajjin mudaa hin qaban. Qulqulloota waaqayyo isaan qulqulleeffatedha. Waaqayyotti mallatteeffatee isintu naa lallabanii jedhedha bara sana keessa. Isaanii ala eenyullee wangeela lallabuu hin danda'u. Ija jabaate sababiin isaa dhoowwaadha bara rakkisaadha. Ivaanjelistoonni warra kana duwwaadha bara sana. Waldaan lafarra hin jirtu. Warri ol butamuurraa afaan carraa qabu. Carraa lallaba jara kanaa dhaggeeffachuu qabu. Carraa qabu. Carraa fayyuu qabu. Baay'een isaanii mul'ata Yohaannis boqonnaa 7 achiistanii gaafa laaltanii
gidiraa isa amaa keessaa warra dhufan warra qalaman yeroo sana. Warra dhiiga buusan yeroo sana, warra ajjeefaman yeroo sana, warra bineensicha ajjeese, gubaa bineensaan fudhannu jedhanii, 66 fudhannu jedhanii, bineensaaf hin sagannu jedhanii, footoo bineensaaf hin sagannu jedhanii, warra ajjeefaman lallaba jara kanaa dhagaanii warra ajjeefamantu fuula Waaqayyoo dura muka meexxii qabatanii uffata adiin kennamee fi dhaabbatuedha. Sagalee Waaqayyoo. Lallaba jara kanaan carraa qabu warri ol butamuu irraa hafan. Dhaggeeffadhaa sirriitti. Warri yeroo ol butamuu afan qaxxitaa ol butamuu booddee waggaa 7 gidiraa sanatu gala waan ta'eef warri lallaba jara kanaa dhaga'anii deebi'an, lallaba sana dhaga'anii fayyan, lallaba kana dhaga'anii addunyaa mararraa warri Kiristoositti amanan hin qalamu, hin ajjeefamu yoo ta'e iyyuu yeroo sana murteeffataniitti galanii ajjeefamanii Kiristoosiif simatu. Gosa hundumaa keessaa namoota hedduun isaan arge. Isaan kun immoo fuula Waaqayyoo dhaabbatanii uffata adiin kennameefi muka meexxii harkatti qabatanii gooftaa dura dhaabbataniidha. Gidiraa waggaa 7 sana booddee jechuudha. Miiliineemii irratti yookaan mootummaa waggaa 1000 irratti dhufanii fuula Yesuus Kiristoosiin dhaabbatan isaan. Isaan kun eenyu naan jedhe jedha Yohaannis. Innaa ani hin beekun jedhe. Sababiin isaa Yohaannis jara kanan beeku. Jarri kun ganaadha kan isaan dhufan, ganaadha kan isaan du'an. Lallaba dhaga'anii du'u. Lallaba dhaga'anii bineensichaaf hin sagannu jedhanii ajjeefamu. Kanaaf gosti kun fuula Waaqayyoo dhaabbatanii namoota hedduu biyya lafaarra akka baay'ee kan baay'atan jechuudha. Isa booddee jarri kun dhiiga hoolichaatiin warra uffata isaanii miiccatedha. Isaan ganamaa galgala fuula hoolichaa dhaabbatanii sagaduu jiru. Isaan fuula hoolichaatti faarfachuu jiru. Egaa kana booda hin beela'anii. Sababiin isaa yeroo gidiraa isa guddaa beela'aa turanii. 66 fudhannu jedhanii beela'aa turanii. Rakkinni isaanirra ga'aa ture. Yeroo sana uffata dhabanii qullaa turanii. Yeroo sana caakkaatti galanii namootarraa adda ba'anii holqa dhagaa kee jiraachaa warra turanidha. Isaan kun lammata deebi'anii hin beela'an. Lammata deebi'anii hin dheebotan. Gidiraan isaan irratti hin ta'u. Gooftichi immoo imimmaan ija hunduma isaaniirraa hin haqe. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Kanaaf warri ol butamuu irraa hafan, warri ol butamuu keessatti hin hirmaatamne, han isaan gooftaatti amanan yeroo gidiraa isa guddaa kana keessa lallaba jara kanaa dhaga'aniitu. Lallaba warra 144 kana amananiitu gara gooftaatti dacha'u. Bineensicha kaatu ati soba jedhuun. Keessumaa Israa'eloonni yeroo sana hadoodummaa jalaa ba'u waan ta'eef, sammuu isaanii hin banama waan ta'eef, qalbii isaaniitu deebi'a waan ta'eef bineensichaaf hin sagadan gara gooftaa isaaniitti galagalu. Bakka bineensichi gara jabummaadhaan isaan qala, gara jabummaadhaan isaan ajjeesa, gara jabummaadhaan isaan fixa yeroo sana keessa jechuudha. Sababiinsaa akkuma yeroo darbe kaasee mootummaa Baabiloona ta'uu, Roomaa haa ta'uu, mootota durii Israa'elii isaaniitu deebi'ee ka'a. Inni 8ffaan jedhame tiiree mul'ata Yohaannis boqonnaa 17. Inni 8ffaan isaanuma 7 kee ture isaan keessaa ka'aa jedha bineensichi bara dhumaa sun. Isaan keessaa ka'a Antiikiraayistiin Neeroo kan akka Neeroo ka'a jechuudha. Yookaan kan akka Nabukadanasortu ka'a jechuudha. Malee Neeroon deebi'ee lammatan dhalatu. Nabukadanasaar lammatan dhalatu kana isinittan hima. Garuu siistamatu ka'a. Siistama mootummaa durii ka'a. Isa qulqulloota dhiiga isaaniitiin moora hojjetu kan Hitilerfaa. Isa qulqulloota ajjeesee dhiiga isaaniitiin dhoqqeessee mana mara guutuu ka'a. Isa qulqulloota leenca beela'eef kennutu ka'a. Isa qulqulloota fayyaatti gogaa irraa baasutu ka'a. Isa fayyaatti nama kukkutee zelezzelee aarsaa dhiyeessuuf abiddarra kaa'utu ka'a. Isa qulqulloota dhiiga isaanii qeensee kubbaayyaatti naqatee dhugutu ka'a. Mootii akkasii ka'a. Kanaaf barri sun bara kamillee caalaa bara gidiraa guddaadha jedhe Yesuus. Takka gidiraan akkasii lafa ta'e hin beeku jedha. Takka Maatewos boqonnaa 24 yoo ilaaltan, Maarqos 13 yoo ilaaltan, gidiraan akkasii addunyaa irratti ta'e hin beeku. Takkaayyuu edda namni dhalateedha. Yeroo sana keessa haala suukkanneessaa jedhamuun yeroo namni ajjeefamudha. Amma nuti wareegamtoota ergamoota gooftaa, wareegamtoota abbootii kaleessaa waa'ee isaanii haasawwan miti bineensaaf laatamanii, leenca beela'eef nyaatamanii, abiddaan gubatan jenna miti. Yeroo sana garuu du'a kan jedhutu namarratti piraaktisii ba'a. Du'a kan akkaataan namatti ajjeesan yeroo sana baay'ee himuu isaan danda'an.
Sababiinsa gidiraa isa guddaa isa dhumaa waan ta'eef, ijibbaata Lucifer waan ta'eef, ijibbaata seexanaa isa dhumaa waan ta'eef yeroon sun yeroo baay'ee hamaadha. Yeroo baay'ee rakkisaadha obboleessa. Kanaaf yeroo sana garuu warri amma ol butamuu irraa hafan kun carraa qabu. Lallaba jara kanaa dhaga'anii deebi'u waan ta'eef. Lallaba isaanii dhaga'anii fayyuu danda'u waan ta'eef. Waaqayyoo gooftaan isin eebbisu. Yoo isin toleera ta'ee chaanaalii kanaa sabiskiraayib godhaa. Waan isin hin galle waan gaaffii isinittuun waa'ee bara dhumaa keessa na barreessaa koomentii jalatti. Iddoon kun na rakkiseera kan jiru na barreessaati. Waliin diskees goona, waliin ilaalla. Namoota jaallattaniif immoo sheer godhaa. Waaqayyo gooftaan bara keessan jireenya keessan eebbifamaa.